Lafatee nyuu kaanee dhaabannee dubbii Waaqayyoo ergan dubbisee booddee walii wajjiniin Waaqayyoon kadhannaa. Macaafa gara warra Hibrootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 25-26 irra jiruun dubbisee Waaqayyoon kadhannaa. Macaafa gara warra Hibrootaaf barreeffame. Macaafa kana eenyu akka barreesse warri macaafa qulqulluu qoratan irratti waliin galle. Kanaaf nus inni dhiifna. Harki caalaan Phaawulos jedhu garuu dhibbatti Phaawulos hin jenne ergaasaa sakaanii wajjin yeroo laalam wal fakkaachuu waan dideef Phaawulosiin ta'uu dhiisuu danda'a jedhu. Abbaan barbaade barreessu hafuura qulqulluun barreeffamuu isaa beennaa. Ergaa kanatu walii wajjin dubbifna. Boqonnaa 10 lakkoofsa 35-36 irraa. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabuun gatinaa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabuun gatinaa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa. Torbanoota sadan fuula keenya dura jiruu fi waa'ee amantiitti jiraachuu iseedhuni walii wajjiniin ilaalla. Living a legacy of faith. Akka jedhanitti warri biyya kanaa mootonni yookaan pirezidaantonni Ameerikaa termii isaanii isa jalqabaa filmaata isa lammaffaa mo'uudhaaf jiraatu yookaan immoo hojjetu jedhu. Isa lammaffaa dhaqanii garuu leegaasii isaaniitiif hojjetu jedhu. Waa kaa'anii darbuudhaafitu seenaa isaaniif maqaa isaaniifitu waa hojjetu. Sababiin isaa lammaffaa deebi'anii akka hin dorgomne waan beekaniif dorgommeettaan mo'uudhaaf miti. Dorgommeettaanuuf namoota qopheessuuf namoota kakaafachuuf miti. Seenaa wayii hojjetanii darbuu barbaadu. Yeroo isaan hin jirretti waan maqaa isaan dhoofsisu irratti hojjetu. Ibroota boqonnaa 11 irratti hidhatanii yoo laaltanii waa'ee namoota kakuu moofaa keessa jiruutu barreessaan Ibrootaa kuni isatu kaasa amantii isaaniidha maqaa. Amantiidhaan waan isaan hojjetan barreesseef, amantiidhaan waan isaan godhan barreesseef. Sababiin isaa wanti isaan hojjetanii darban sun isaanuma duukaa hin dabarre. Erga isaan deemanii booddee taa'ee dubbata ture wanti isaan hojjetan. Waan taa'ee dubbatu Waaqayyo isin keessaa baasu. Ameen. Kanaaf inni akka jedhe mata dureessa. Isatu macaafa qulqulluu keenya keessaa walii wajjiniin ilaalla. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 1 dhaqanii yoo laaltanii akkeedha. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudhaadha. Hiika amantii lafa ka'a. Maa jechuudha amantii jechuun? Amantii jechuun maa jechuudha yoo jettanii? Amantii jechuun waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudhaadha. Tokkoffaa. Lammaffaa maa jechuudha? Waan ijaan hin argamne immoo akka waan arganiitti arganii lakkaa'uudhaadha amantii jechuun. Hiiki kun hiika gaadha jechuudha. Kanarratti daddabaluun nu barbaachisu. Amantiin waan abdatan macaafa qulqulluu keessan yoo ilaaltanii macaafni qulqulluun macaafa abdiidhaan guutuudha. Yeroon Keeniyaa jiru afaan Amaaraatiin kan barreeffame Quraana dubbiseedhaan warra Islaamotatti hin gargaaruudha jedhe. Waan isin dinquu jalqabaa kaaftanii amma dhumaatti Quraana yoo ilaaltanii abdii waan jedhamu keessan jiru. Abdii namaan kennu Quraan. Amantiin abdiin laanne amantii ta'uu hin danda'u. Macaafa qulqulluu garuu jalqabumaa kaatanii hamma dhumaatti yoo ilaaltanii abdiidhaan guutuudha. Abdii namaa kenna wangeelli keenya maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Akka jedhanitti beektonni abdii 3,573 macaafa qulqulluu keessa jira. Abdii 3,573 keessa jira. Garuu hunduma isaa gaggalagalchitanii yoo ilaaltan gara abdii tokkootti nu agarsiisu. Abdiin Waaqayyo ilmaan namaatii kennee tokko duwwaadha. Innis maal yoo jettanii abdii jireenya bara baraati. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Nama yeroo uume namaaf abdii hin laanne Waaqayyo sababiin isaa namni jireenyuma sana keessatti uumame waan ta'eef jireenyuma sana kenneef jireenya bara baraa jechuun jireenya dheeraa jiraachuu miti. Jireenya dheeraaf yoo ta'e warri Waaqayyoon hin beeknes jireenya dheeraa jiraatu, warri Waaqayyoon beekanis jireenya dheeraa jiraatu. Iddoo jireenyaatu garaagara malee. Kanaaf jireenyi bara baraa maanni yoo jettanii jireenyi bara baraa jireenya Waaqayyoo jiraachuudha. Ameen. Angaafa kun naa galee natti tole naan baay'ee. Waan jireenya bara baraa na rakkise ture. Maanni jireenyi bara baraa jireenya Waaqayyoo jiraachuu jechuudha.
amala saarraatu irmaattuu taane jireenya saarraa irmaattuu taane kemelekotaawii baahiriu takaafaayoo caaragan jedha afaan namaa raasaa amala saarraatu irmaattuu nu godhe jedha sababii inni caalchisee ibsuufan irmaattuu taane sarraa kanaaf yeroo dhannee jireenya akka hedheelaa sagaleen waaqayyoo maayedha amma maal akka taanu hin beeknu garuu yeroo inni mul'atu sanaan battaluma inni mul'atetti geeddaramne gaafa isa agarru maal beennedha akka isaa akka taanu beennedha akkam taana jechuudha akka Yesuus Kiristoos taane jireenya sanni jiraataa jiru ammaa kanatu dhannee isaa wajjiniin jiraana jechuudha jireenya bara baraa jechuun isa kana maqaan waaqayyoo bara baraa na galateeffamu kanaafi abdiin kenname tokko duwwaadha abdichis maanni abdii jireenya bara baraati kan ammoo yeroo nama uume namaa kennee nama uume namni garuu isa kana keessaa gaafa ba'u abdii kenneef waaqayyo ittiin si deebisa jireenya kanatti jedheen abdiin igaasa kana fakkeenyaaf muka burtukaanii yoo fudhattanii muki burtukaanii ija baay'ee godhachuu danda'a si'a tokko ija tarii ija 100 ija 200 ija 300 ija 50 godhachuu danda'a ta'a ija san erga irraa cirtanii booddee ammas yeroo isaa eegee deebi'eetu ija kenna umurii isaa keessatti burtukaaniin ija kennuu jalqabee hamma du'utti ijanni kenna yoo lakkaa'e baay'ee ta'uu danda'a inni 3,573 kuni mukisaa jireenya bara baraa ta'e ijanni kennuudha fakkeenyaaf amma dhukkuba keetti sin fayyisadha abdiidha kun dukkana kee dhufeensi ibsaadha abdiidha kun yeroo hundumaa si wajjiniin hin jira abdiidha kun rakkina kee keessatti sin gargaaraa jira abdiidha kun sin eebbisaadha abdiidha kun irraa hafaan si godhaadha abdiidha kun abdiidhuma waanuma karaas jireenya bara baraa sanarra yeroo adeemnu sana nu gargaaru gara sanatti nu jabeessee nu guutee gara sanatti kan nu geessuudha jechuudha malee abdiin namootaaf kenname abdii maaliiti abdii jireenya bara baraati haa ta'u gaa macaafi kun abdiidhaan guutuudha abdiin kun akka inni nurratti raawwatu kan godhu amantiidha amantiin hin jiru taanaan abdiin abdii ta'uu hin danda'u abdiidhuma kanatti ija kan godhe abdiitti lubbuu kan godhe abdiin abdii akka inni ta'u kan godhe maanni yoo jettanii amantiidha kanaafitu namichi Hibrootaaf barreessu kun maal jedhe amantiini jedhe amantiini waan abdatanii jira jedhanii yookaan immoo fudhachuu jechuudha jedheetu lafa ka'a macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 yoo laaltanii 10 irraatti fakkaata kaaseen ture Eelsaatu bara beela Samaariyaa keessatu beela hamaa amma haati mucaa nyaattutti geesse sana keessa dhaabateetu isa iyyuu hangafa loltuu Israa'el dura dhaabatee namooticha taanee hojjetu dura dhaabatee boryawwanaa Samaariyaa keessatti qamadii ba'eessisaa kiiloo 7 walakkaan meetii tokkoon gurgurama daakuun garbuu immoo kiiloon 15 meetii tokkoonitu gurgurama jennaani namichi maayedha bantii dhumti waaqaa kun gootummaatti baname yoo qamadiinii fi garbuun waaqarraa gad roobeyyuu kun ta'uu hin danda'u akka Eelsaan kuni ta'uudhaaf hin ta'a ati immoo ija kee jiniin agartaa akka inni ta'e ilaalutu mirkaneessuu sirra sobatee fi garuu immoo sababa hin amanneef jedhe ilaalaa gaabdii sababa hin amanneef maaliin gootodhe ittiin nyaattu abdiin sun hin ta'a abdiin sun jira abdii sana waaqayyo kenneera abdii sana garuu ati amantiidhaan fudhatta jechuusaati ati amma saba kana duratti Israa'elin duratti amanuu waan diddeefeen abdiin sun ija kee duratti raawwata warri kaan kanarraa nyaatu ati garuu irraa nyaattu waan nama dhiqu keessaa sa'aatii 24 waan ta'eef raajiin akkasitti nama isola sa'aatii 24 rafanii maqaanii sa'aatiin 24 gaafa raawwatamu qamadiin dhufeetu Samaariyaa keessa goote karaa kanarratti iyyuu gurgurama iddoo gabaan jirutti iddoo kanaan dura gabaan beekamaan jirutti miti amma karaan irra deeman hundumtuu lafatti qamadii gurguran ta'a lafatti garbuu gurguran ta'a jedhe kanaaf karaan Samaariyaa keessa jiru hundumtuu sa'aatii 24 raajiin sun dubbatamee booddee iddootti qamadiin gurguramu iddootti garbuun gurguramu ta'e mootiitti dhaqamee himame mootiin maal jedhee labsii baasaa hangafa loltuu sanaan maal jedhaanii dhaqiitii namoonni dhufanii ol galanii qamadii kan akka hin bitanneef kellaa mandarichaa dura dhaabadhuuti namoota gadhoowu jedhee dhageechikaa hangafni loltuu suni kaleessa akkuma raajiin waaqayyo dubbate qamadiiniif garbuun achi keessa guutuusaa argeera garuu akka ittiin nyaanne mun hin dagate
Isinii galee namiti. Dhaqee nama gadhoowwuudhaaf kellaa balbalaa gaafa dura dhaabatu namoonni sagaleen waaqayyoo qamadii bitachuudhaaf kuffisaniitu namni sun hundumtuu didichee irra deemaniitu sagaleen waaqayyoo ol lixaniidha. Achumatti du'eedha sagaleen waaqayyoodha. Abdiin amantiin gamaanni wanta macaafa qulqulluu keessa jiru sana kuni kan kooti anaaf dubbatame naaf ta'a jedhanii amanuu dhaga. Yoo amantan itti nyaattuudha yoo namanni garuu wanti cintaa itti nyaachuun hin jiru jechuu isaati. Lammaffaa irratti amantiin kuniidha. Amantiin wanta ijaan hin argamne arganii lakkaa'uudha. 1, 2, 3, 4 wanti lakkaa'an fakkeenyaaf namni doolaara 50 harka isaa keessaa qabu 50 duwwaa lakkaa'ama. 40, 45, 49, 50 jedheetu dhaaba malee 51 jechuun danda'u sababiin isaa hin jiru waan ta'eef harka isaa keessa. Amantiin igaanii waan ijaan hin argamne qabanii namatti agarsiisuu waan hin dandeenye jira nan arga jedhanii 1, 2 akka maaliif jechuudha akka waan harka keessa jiruutti namni waan harka isaa keessa jiru duwwaa lakkaa'uu danda'a waan ta'eef akka waan harka keessa jiranitti lakkaa'uu jechuudha amantii jechuun jira sagaleen waaqayyoodha. Yeroo tokkotu Yaaqoobi si'a baay'ee erga gowwoomfamee booddee sababiin isaa namni waan facaasee hammate sababa ta'eef inni abbaa isaa gowwoomsee waan dhufeef iddoonni dhaqee itti baqate sanatti gowwoomfamuutu eegeen Yaaqoobiin. Erga si'a 10 gowwoomfame miindaan isaa jalaa geeddarame booddee gaaf tokko Laabaadhaa wajjin waa irratti walii galan. Waaqayyo si eebbisu. Laabaan maal jedhaanii kana booddee sin gowwoomsu miindaa kee guutuutiin sii kennaa. Miindaan kee meeqa akka ta'u barbaadda jedhee gaafateen. Meeqa akka sii kaffaluu barbaadda. Kampaniin tokko hin gaafatu. Meeqa sii yoo sii kaffalletu nu hojjettu hojii kana nama gaafatu. Akkasuma gaafateen hoolaa 50 waggaatti hin jenne hoolaa 100 waggaatti hin jenne. Akkeede hoolota kana booddee dhalatan keessaa bifi isaanii xiiffee kan ta'e yookaan immoo bifi isaanii cocorree buburree kan ta'e hundumti isaanii kan ku'ataanii. Yaaqoob maal argaa jira waan amma ijaan hin argamne hoolota sana keessa waan amma hin jirre. Isatu dhufanii utuu isaanii dallaasaa keessa yookaan gorontoosaa keessa guutanii utuu jiraniitu arge. Hoolonni kana booddee dhalatanii hoolota xiiffee hoolota buburree bifa akkasii qabanitu utuu isaan Laabaadhaaf dhalatanii arge. Kanaaf amma aniifatti teenyee lakkoofsaa waliin gallu kana booddee warra dhalatan keessaa kan xiiffee qaban hundumtuu hanqoo ta'unnaan siifa ta'uudhe. Erga ittiin jedhee booddee bifa sana hoolota keessa ilaalee Laabaan bifa sana hoolota dhaltuu keessas hoolota korbeessa keessas ilaalee bifa Yaaqoob jedhe sana akka wanti sun hin dhalanneef funaaneetu keessaa ijoollee isaa warra dhiiraatti kenneetu ariisaadhaaf immoo akka isaan hin dhufnetti hoolaan sun isheen asiis achi akka hin dhufnetti inni achiis akka hin dhufnetti fagootti adeemsa guyyaa 3 irra adeemsisee ijoollee isaatti dhaqee kenna. Inni galee hammam guyyaa 3 fagaasanuu malee an argaan jira hoolota xiiffee haleluuyaa an argaan jira hoolota cocorree hin dhalatu baay'ee isaanii jedhe waa amantii jechuun waan hin argine jira jedhanii lakkaa'u dhaxxanii Yaaqoobitti hiixanii hoolaa meeqa dhalata waggaa kana yoo ta'an lakkoofsaa wajjin isinitti hima haleluuyaa amantii jechuun akkasi duumessa ilaalanii bokkaan yeroo akkasii nutti umiti irree biyyuma keessa jiraannu kana bokkaan roobuuf chaansii ammanaa persentiidhaa wajjin roobuu danda'a bokkaan jedhu duumessa safaranii duumessa ilaalanii haala qilleensaa ilaalanii bokkaan hin roobaaf hin roobuu nutti himu garuu utuu duumessi hin argamin utuu duumessi hin jiraatin bokkaan hin roobaa yookaan immoo utuu bokkaan hin roobinuu dhiibuun kun bishaaniin hin guuta bishaanni kun immoo nama amma kana dhussiisuu danda'a horii amma kana dhussiisuu danda'a bishaanni kun irra darbee lola akkasii hojjechuu danda'a jedhee akka Eelsaatti dubbata jechuudha amantii. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Amantii jechuun egaa waan abdatan akka waan argataniitti lakka fudhachuu yookaan immoo waan hin argamne jaanii jira jedhanii lakkaa'utu amantiidha. Jedheetu dubbata. Phaawulos egaa san sila isinii dubbiseetti yoon isin deebise naadhiisaa yoon Phaawulosiin jedhes namichi kana barreesse egaa isan sila dubbiseetti yoon isin deebise amanannaa keessan jedhu isa gatii guddaa qabuudha. Isan gatinaadha. Utuu gatiinsaa tilmaama namaatiin dubbatamuu hin danda'a ta'e lafa kaa'aa ture. Fakkeenyaaf waa bituu yoo barbaaddanii
Moolii keessa yoo deemtanii moolii keessa deemta hundumaa keessatti waan isin fuutanii ilaalta hundumaatti gatiin isaa irra jira, gatiin ittiin gurguramu. Quality waan sanaa erga ilaaltanii wanta isin barbaaddan bituu fudhattan ta'uu isaa erga murteeffattanii booddee kan isin ilaaltanii gatii isaati. Gatiin isaa suni waan sana bituuf dhiisuu keessa murteessa. Quality isaa irra darbee maal isaa irra darbee. Gatii isaatti namanni taanaan dhiiftanii deemtu hin bittani, gatiin isaa humna keessan garaadhaa taanaan. Phaawulos amma kanatti gatii ittiin keenye, gatiin isaa hammanaan jennu. Sababiin isaa sammuun namaa gatii kana irratti hilmaamuu hin danda'u. Sammuun namaa gatii kana himuu hin danda'u. Gatiin isaa kun garuu gatii guddaa akka ta'e beekaa. Amma jecha biyya lafaa keessaa waan isaa argamuu dideefitu himuu didee gatii isaa. Jecha biyya lafaa keessa, lakkoofsa biyya lafaa keessa hin jiru. Triliyeenii ol jechuudhaan lakkaa'amuu waan hin dandeenye wayiiti. Kanaafitu guddaadha gatiin isaa amanannaan keessan kunii. Waaqayyo waan gatii guddaa baasu amanannaa keenya nuu kenne. Haaleluyyaa. Isa hin gatinaa waan barbaaddan yoo gattaniif, waan barbaaddan yoo dhiiftaniif, wanti barbaada isin hirkaa yoo ce'e, wanti barbaada isin hirkaa ta'u yoo didee, wanti isin ciccitanii itti haftan, wanti isin itti lubbuu keessan kennuun isin irra jiru, wanti isin waan hundumaa gattanii gantanii oolfachuun isin irra jiru amanannaa keessaniidha. Gatii guddaa qabaan isin jedhe. Haaleluyyaa. Hin gatinaa amanannaa keessaniidha. Namichi birootaaf ergaa barreessu hin gatinaa sana. Barri dhufee geeddaramu haalli ta'u hundumtu firoonni keenya namoonni nutti naanna'anii jiranii wanti gaggaariiniif wanti hamaan jireenya keenyatti dhufu hundumtu amanannaa keenyatti adda nu baasuun irra hin jiru. Eenyuyyuu jaalala Kiristoos kanatti gargar na baasuu anaanii hin danda'u jedhe Phaawulos. Wanti amma jirus wanti sichi dhufuudhaaf jedhus wanta baay'eetu dhufa waan ta'eef wanti amma jirus na baasuu hin danda'u, wanti sichi kana booddee dhufuudhaaf jedhus na baasuu hin danda'u, du'a yoo ta'es jireenya yoo ta'es na baasuu hin danda'u, oliiquun yoo dhufes gaddeebi'uun yoo dhufes na baasuu hin danda'u. Ergamoonni humti waaqaa xophiidhanii waaqarraa yoo gadi bu'anii jaalala Kiristoositti adda na baasuu hin danda'ani. Mi'eeffadheen argaan jaalala kana jedhe. Anaa wanti kana naa fakkaatu, wanti kanaan naa qixxaatu, wanti kana bira qabu, wanti kana dorgommee keessa galchuuf hin jiru. Anaan eenyuyyuu jaalala Kiristoositti addaan na baasuu hin danda'u. Namichi kana barreessu immoo ammas jedhe amanachuu keessanii isa gatii guddaa qabu sanaa hin gatinaa. Kanaaf firoota koo amantii keenya eeguutu nurra jira. Amantii jechi jedhu kuni King James irraa akka ilaallutti si'a lama duwwaa kakuu moofaa keessatti barreeffame jechi amantii jedhu. Kakuu haaraa keessatti immoo si'a 245 barreeffame. Amantii, amantii, amantii jedha Waaqayyo. Waan isin dinqu Roomee dhaqxanii yoo ilaaltan, Roomeen macaafa doktiriinii jedhaniitu waamu. Roomee dhaqxanii yoo ilaaltan boqonnaa tokko hamma boqonnaa 4 duwwaatti si'a 36tu Phaawulos waa'ee amantii dubbate. Amantii. Waa'ee Kiristoos yoo lakkoofta maqaa Kiristoos jedhu si'a 5 duwwaa dubbate waan amantii jedhu garuu si'a 36 boqonnaa 4 duwwaa keessatti. Kanaaf nus waa'ee amantii kana cimsinee ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee amantii cimsinee ilaaluun. Amantiin kun maaliif barbaachise? Amantiin maaliif barbaachise? Tokkoffaa Iyyesuustu amantii akka nuyi qabaannu barbaada. Macaafa Maarqos, Wangeela Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 22 dhaxxanii yoo dubbiftanii Waaqayyotti amantii qabaadhaa jedha. Ganama bariidhaa beela'eetu jedha. Arbuu baala hurruubdee teessu tokko immoo argee fagootti mul'atti arbuun suni fagootti mul'atti. Sababiin isaa magariisa baala bareechattee baala yaafattee qabdi. Aqee ijarraa argadhaa laata dhee gaafa dhaqu garuu iji tokko iyyuu irra hin jiru jedha. Sababii immoo qabdi, sababii ija hin qabneef maaliifi warra macaafa qulqulluu dubbiftan yeroon sun yeroo maalii miti? Yeroo arbuun ijatti godhattu miti. Ilaala yeroo ishee miti. Yeroo ishee malee ijarraa nyaachuudhaaf dhaqa. Eewu balleessa. Yeroo ishee malee ijarraa nyaachuuf dhaqa. Waa'ee arbuu miti, waa'ee waldaa kiristiyaanaa haasaa jira.
yeroodha kuni yeroo miti kuni wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Waldaan kiristaanoon yeroo hundumaa ija kennuu danda'utu irra jira. Sababiin hin jiru. Sababa akkasiifan amma ija godhachuu dadhabe sababa baay'ifna nuyi. Dhaloonni keenya dhaloota sababaati. Garuu yeroodhaaf yeroo miti yeroo ishee malee ijarraa nyaachuu dhaqe. Ijarraa nyaachuu. Irraa dhabeetu lammataa namni ija sirraa nyaatin jedhee abaaree jedha. Gooftaatu abaaree. Borumtaas karaadhuma sanarra darbuu dhufan yennaani Phexros waa hubata arbuun kun isee kaleessaati miti jedhe. Sheedhaadhaan hin gogeeme dhaqee gooftaadhaan agarteetti arbuu ati kaleessa baartee hin goddeemi jedhe. Maal akka inni ta'u eegise laa Phexros. Sinii galee attamitti ta'ee yennaani ilaamee Phexros jedhe Waaqayyotti amantii qabaadhaa jedhe. Yoo garaa keessan keessatti yoomamuudhaaf baattan jedhe yoo amantan jedhe gaara kanaan iddoo kanaa buqqa'eeti galaana keessa gadi buufame yoo jettanii maal taate isiniif taate. Itti dubbachuu dura garuu waan sana amanu yeroo baay'ee itti dubbachuu seedu waan barsiifnee fi namoota dubbatan baay'ee qabnaarra namoota amantii dubbatan. Garuu keessa isaanii sodaatu jira, shakkiitu jira, mamiitu jira. Garaan keessan keessatti yoo shakkuudhaa baattaniidha. Kanaaf gooftaan maalitti hime Waaqayyotti amantii qabaadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1-2 irratti yoo ilaaltanii garaan keessan hin raafaminaa jedhe gooftaan. Garaan keessan hin raafaminaa. Waaqayyotti amanaa, anattis immoo amanaa. Ana manan deema, dhaqeetan immoo iddoo isinii qopheessaa. Yeroo gabaabduu booddee dhufeen isin fudhadhaa. Ergasii booddee dhuftaniis na wajjiniin iddoo nan jiraadhu sana hin jiraattu. Garaa isaaniitu raafame. Sababiin isaa boqonnaa 13 irra Yohaannis boqonnaa 13 irra waan gurguddaa sadiitu annaawunsii godhe gooftaan. Tokko annan du'aa. Nus ilaallee si duukaa baanee meedhanii. Isaanis ilaalanii duukaa ba'anii baay'een isaanii iyyuu immoo mootummaa Israa'el deebisanii yaadu. Isaanis bukkee ta'anii hojjechuu yaadaa jiru. Ministeera Israa'el ta'uu yaadaa jiru. Inni garuu baddu baasuma isaayyuu anan marka fariisotaatti hin dabarfamee kennamuudhaaf jedha. Nan du'aa guyyaa 3 booddee immoo du'aan kaa'ee itti. Utuu isaan kana sammuu isaa keessa naanneffataa jiraniitu Phexrosi hangafi ergamootaa immoo galgala qabamu sanatti si'a 3 tutuu hindaaqoon hin iyyinna ganaadha. Phexrosis immoo kanatu raawwatin immoo qarshi qabaan bartootaa kan ta'e Yihuudaan immoo dabarsee na kennaa. Gooftaan duuf jedha. Hangafa ergamootaa Phexros ganuuf jedha. Qarshi qabaan Yihudaan dabarsee kennuudhaaf jedha. Maanni yoo saamun immoo waan niree. Isaan dhufe garaan isaanii raafame gar malee. Akka gootanii garaan keessan hin raafamine. Rakkinni hammi kun isinitti himame garaan keessan maal hin ta'ini? Raafamine. Yoo Phexros naganesi isin warri jirtan maal hin ta'ina? Raafamina Phexros ilaaltanii deemtu miti isin. Yoo Yihudaan qarshi qabaan sokkesi yoo inni na gurguresi maal hin goona? Isini garaan keessa hin raafamina. Waaqayyotti amana. Anattis immoo amana. Siisa du'atti deemaa jirru immoo eeyyanatti amana. Andu'a sana immoo eekka'uudhaaf jedhaati. Isin anatti amanaa jedhe. Haaleluyyaa. Inni galee karaa du'aarra deemaa jira, karaa fannoorra deemaa jira, dabarfamee kennamuutti deemaa jira. Utuu isaan ilaalanii isaan duratti kabalamuudhaaf jedha, dhiitamuuf jedha, dhufanii itti tufuudhaaf jedhu, akka nama dadhabaatti reebuudhaaf jedhu, utuma kana ilaaltanii maal godhaa jedhe. Anatti amanaa jedhe. Haaleluyyaa. Amantii dhagaa godhe. Anatti amanaa jedhe. Amantii natti qabaadhaa jedhe. Haaluma kam keessatti iyyuu isa moo isa miti hin jedhinaa amantiin natti qabaadhaan yeroo hundumaa amantiin keessan irratti guutuu haa ta'u amantiin keessan Waaqayyo irratti guutuu haa ta'u jedhe. Akka nuyi amantii qabaannu barbaada gooftaan. Lammaffaa kan nuyi fayyine amantiidhaan. Efesoon boqonnaa 5 Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa Efesoon boqonnaa 2 dhiifama lakkoofsa 8-9 irraa Efesoon boqonnaa 2 8-9 irraa akkeedha. Isin ayyaana Waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtanii inni immoo kennaa Waaqayyooti malee gochaa ofii keessanii miti hojiidhaanis miti namni tokko illee akka ittiin of hin jajnetti jedha. Phaawulosi isin ayyaana Waaqayyootiin jedha karaa amantii keessanii fayyifamtanii jedheetu dubbata.
namni hundinuu maaliin fayya yoo jettanii ayyaana waaqayyootiin fayya. Ayyaana waaqayyootiin. Ayyaana karaa ayyaana isaatii namoota fayyise waaqayyo. Namni immoo amantiidhaan isa fudhachuutu irra jira. Amantiidhaan. Ayyaanni kuni waan isin dinqu Phaawulos Tiitoodhaa akka barreessutti utuu biyyi lafaa hin uumamin duratu waaqayyo ayyaana isaa namaa kenneedha. Utuu biyyi lafaa hin uumamin duratu waaqayyo ayyaana kenneedha. Kana ittiin dubbadhu namoonni dhageessan jiraachuu dandeessu. Yeroo waa kennamu namni kennuuf namni fudhatu jiraachuutu irra jira. Namni kennu namni fudhatu. Waaqayyo inni kennu jira gaa ayyaana kenne. Namni immoo hin jiru sababiin isaa bantiin waaqaaf lafaayyuu hin uumamne. Bantiin waaqaaf lafaa boqonnaa tokkoof uumama boqonnaa lama gidduu bara baay'eetu jira. Inni galee waaqaaf lafa deebi'ee hin haaresse malee hin uumne waaqayyo yeroo sana bifatti godhe lafatti. Sababiin isaa seexanatu irratti gad darbatamee waan bifa hin qabne godhe sababa ta'eef. Mul'ata uumama boqonnaa tokko lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama gidduuyyuu waggaa kuma baay'eetu jira. Sababiin isaa uumamuu dhumti uumamni kun uumamuun namni uumamuun kun gara waggaa kuma xinnootti lakkaa'u gara waggaa kuma ja'aatti lakkaa'u sababa ta'eef umuriin lafaa moo saayintistoonni akka jedhanitti gara waggaa dheeraatti haasa'uusa gara miliyoona meeqaatti haasa'aru. Kanaaf isaan tarii isa yeroo lafi uumame sanaa qorannoon bira ga'aniiru ta'a jedhameetu yaadama. Amma gaa lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama gidduu waggaa miliyoonaan lakkaa'amutu jiraachuu danda'a. Waaqayyo immoo kan inni ayyaana kana kenne yoomi yoo jettanii utuu bantiin waaqaaf lafaa hin uumin dura. Kan inni kenna. Namnoon jiru eenyu fuudhera yoo jettanii Yesuus Kiristoos nama bakka bu'e. Nama bakka bu'eetu nama bakka bu'u natti kenne ayyaana galanni isaa kan waaqayyoo haa ta'u. Ayyaana fuudhe waaqayyo Yesuus. Kan inni nuun bakka bu'e waggaa 2000 fannoo irratti tun taane utuu biyyi lafaan uumin duratu Yesuus Kiristoos nama bakka bu'e jechuudha. Ayyaana fuudheerka. Ayyaanni kun immoo kan inni mul'ate waggaa 2000 fannoo irratti gaafannoof kennetu ayyaanni sun mul'ate. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Amma ayyaana mul'ate sanatu maal goona jechuudha amantiidhaan fuudhannaa jechuudha. Kan nuyi fayyifamne ayyaanaan. Attamitti immoo ayyaanni sun nuuf amantiidhaan ayyaana sana moo fudhatu. Kanaaf amantiin fayyina keenya keessatti qooda guddaa isaa waan qabuufi amantii qabaadhaa kan inni sababii kanaatiif. Amantiidhaan malee fayyuun hin danda'amu. Ayyaana naa kenneera lammaffaa dhaladheeraan fayyeeraan jireenyi bara baraa qophaa'ee na eegaa jira. Jireenyi bara baraa wanti jedhamu jira. Gubannaan bara baraa wanti jedhamu jira. Lammaffa erga du'anii booddee du'aa ka'uun jira jedhanii amanuu nama barbaachisa. Amantii dhagaagu. Kanaafi hojiidhaan miti eenyuyyuutiin akka hin boonneef jedha. Maqaan waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Jannata keessa gaafa gallu naadhiisa jannata keessa gaafa gallu hojii kootiin hin dhufe namni jedhu hin jiru jechuudha. Hojii keetiin namni nu jennee harka rukunnuuf hin jiru. Hundumtuu ayyaanni isaa beenu fidee asiin nu ga'ee jenna. Ayyaanni isaa kana nuu kennee jenna. Waan sammuun namaa yaaduu hin dandeenye waan iji namaa ilaalee hin quufne. Ilaalleetu kun ayyaanni isaa fidee as keessa na galchee achi na baasee gidiraa biyya lafaa rakkina biyya lafaa muddama biyya lafaa sana yaanneetu achi na baasee ayyaanni isaa fideetu as keessa na kaa'e jenna. Waa'ee ayyaana isaatiitu haasofna. Kanaaf amantiin keenya barbaachisaadha ayyaana sana waan ittiin fudhannuuf. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti akkas jedha. Ani wangeelattiin yeella'u innumna waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudoota akkasuma immoo warra Giriikotaa fayyisuudha jedha Phaawulos. Ani jedha wangeela kanatti yeella'udha sababiin isaa maaliif innumna waaqayyootiidha. Eewfaif jennaan warra amananiif jedha. Wangeelli kuni warra amanan biratti humna waaqayyootiidha. Ammayyuu dursi Yihuudootaa eegamaa iddoo kanatti kakwaara keessara. Duraan dursa warra Yihuudootaaf jedha. Duraan dursa warra Yihuudootaaf jedha. Warra Yihuudootaa keessaa warra amananiif. Ittaanee immoo warra Giriikotaaf yookaan immoo nuyi warra ormaa hundumaaf. Fayyisuudhaaf jedha. Nu fayyisa jechuudha. Karaa amantiidhaan wangeelli kun maal nu godhachuudhaan nu fayyisa. Wangeelli kun hafuura waaqayyoon barreeffamuusaa, wangeelli kun humna waaqayyoo ta'uusaa amannee fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jalqabaa amma dhumaa tarii lallabii akkasii kun bara kana keessa barbaachisa fakkaata. Yeroo itti wangeelli geeddaramaa jiruudha sababa ta'eef jarraa nuyi keessa jiru kun.
wangeela kanatti guutummaa isaatti amanuu. Sadaffaa amantiidhaanitu hafuura qulqulluudhaan guutamna. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irraa ka'eedha. Eebba Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuura isa Waaqayyoo abdachiise amantiidhaan akka fudhattanii fi Kiristoos nu fureera jedheetu dubbata. Eebba Abrahaam argate karaa Kiristoos Yesuus saba Waaqayyoo warra hin ta'in hundumaaf akka kennamuuf hafuura isa Waaqayyoo abdachiises amantiidhaan akka fudhannuuf Kiristoos nu fureera jedheetu haasa'e. Kanaaf nuyi hafuura Waaqayyoo abdachiise, hafuura isa Yesuus Kiristoos abdachiise. Buleettiin koo torban irra lallabaa turte. Yeroo sana hoteelli qabadhee fi iddoon walga'ii sanaa gara daqiiqaa 25-30 oofsisa. Maayilii amman deemu laaleetanii laayif istiriimii keenya immoo gala. Riskiidha akkas godhaa isiniin jechaa hin jiru. Garuu dheebuun qabu. Sanaaf ilaalaan ture hunduma isaanii ilaaluu baadhee waa'ee hafuura qulqulluudhaan lallabaa barsiisaa turte. Hafuura qulqulluu abdachiise yoon deeme isinii wayya. Yeroo sanatu inni isin jabeessu dhufa. Yeroo sanatu inni isin barsiisu dhufa. Yeroo sanatu inni isin geggeessu dhufa. Geggeessaa argattu. Callumattanii adeemtu miti. Barsiisaa qabdu. Yoon deeme sana isinii wayya humna argattu. Humna argattu. Humna ittiin biyya lafaa guutummaatti wangeela dubbattanitu argattu. Humna hafuura qulqulluu innatti miti karaa amantii namoonni amanan humna sana nan argadha. Abdiin kun kan kooti. Anaaf kenna hafuura sana jedhanii warri amananii humna hafuura qulqulluu sanatu argatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Eebba Waaqayyo Abrahaamin abdachiise sanatu dhaalu amantiidhaan. Inni arfaffaan amantiidhaanitu qajeelota taana. Amantiidhaanitu qajeelota taana. Mammaaksa tokkotu iraadhani ala kana. Waldaan humna wangeelaa, waldaa maqaa waldaadhaani, waldaan humna wangeelaa qulqulluu qulqullootaati jedhan. Macaafi qulqulluun dhugaa ba'as. Atuu jette kaa'edhe. Ati mootii Yihuudootaa ta'ennaani atuu jette kaa'edhe. Etuun beekirraa ji dubbatte. Macaafni qulqulluuni akka nuyi amantiidhaan qulqulloota taanetu nutti dubbata. Qulqulloota waa'ee qulqullootaa kuni afaan Oromoon isaatiin kaa'uun nama rakkisa. Garuu justification waan jedhamutu jira. Sanctification waan jedhamutu immoo jira. Justificationiin kuni yeroodhuma gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu ofii godhatanii jireenya ofii irratti gaafa samoosisanitu maaltu cubbuun nama sanaa irraa fuudhameetu qulqullummaan Yesuus Kiristoos lakkaa'amaaf haleluuyaa. Qulqullummaan Yesuus Kiristoos immoo qulqullummaa mudaan qabne qulqullummaa guutuudha Waaqayyoon duratti. Namatu ofii keenyaan hojjenneet hojii keenyaan qulqulloota taana miti. Gaafuma ani gooftaa kanaaf nan bula gaafa jennutu maqaan keenya mazgaba jireenyaa irratti caafama. Utuu Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoon kadhachuu hin beekin. Sinii galee utuu cubbuu keenya himachuu hin beekin, utuu gaariidhaaf hamaa adda baafnee hin beekin, hojii waan jedhame tokkoyyuu utuu hin hojjetin. Silaa hojii akkasiin hojjedheenna. Soomaaf kadhata kanaan akka godheenna. Amma soomaaf kadhati hin jiru, kadhannaan hin jiru, hojii wanti jedhame hin jiru. Gaafuma gara gooftaa dhufuutu cubbamaan tokko cubbuun isaarraa fuudhamee fannoo irratti fannifameera waan ta'eef qulqullummaan Yesuus dhufeetti uwwifama. Wayyaa isaatu geeddarama. Haleluuyaa. Justification jedhamanni kun amantiidhaan isa fudhanna jechuudha. Amantiidhaanitu isa fudhanna. Roomeen boqonnaa 3 akka jedha. Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 22. Lakkoofsa 22 akka jedhu namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa hin ta'a. Kanarrattis warra amantii hundumaaf garaagarummaan hin jiru. Namni Yesuus Kiristoositti amanuudhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'a. Gaafuma Yesuus Kiristoositti namni tokko itti namane gaafannee dhutu ati qajeelaadha Waaqayyo chaappaatti ka. Haleluuyaa. Qajeelummaa waan jedhamutu dhufee keessa gala. Uffata qajeelummaatu itti uffifama. Uffata isaatu geeddarama. Jireenya isaatu geeddarama jechuudha.
nama biraa ta'a gaafa sanaa jalqabe. Inni kun immoo nama hundumaafuu garaagarummaan hin jiru. Inni kun adiidha, inni kun gurraacha. Inni kun dheeraadha, inni kun gabaabaadha. Isheen dubartiidha, inni immoo dhiira. Kun barateera, kun hin baranne. Hin jiru wanta akkasii. Nama hundumaaf tokkuma gaafa namni Yesuusitti amaneera gaafa jedhutu qajeelummaan lakkaa'amaaf. Qajeelummaa Kiristoos nuu lakkaa'ama. Filiphisiiyuus boqonnaa 3. Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 9. Barumsa waan ta'eefi kutaa baay'ee akkasiin ilaaltan isin jajjabeessaa. Filiphisiiyuus boqonnaa 3 namni qaxalee na dura dhaqee iddoo sana ga'ee naa dubbisuu hin danda'a. Filiphisiiyuus boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkeedha. Kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo seera eeguudhaan argamu tun ta'in isa Kiristoositti amanuudhaan argamuudha. Qajeelummaan kun Waaqayyo biraa hin dhufa. Amantii irra sin dhaabata. Ila kanaanis ani kan Kiristoos ta'ee argameera. Egaa qajeelummaan koo seera eeguudhaan ta'u miti. Namichi kun nama seera eeguutti mudaa hin qabneedha Phaawulos kun. Seera eegaa ture barsiisaa yookaan profeesarii beekamaa jalatti barate waa'ee seera. Eenyu qixxee isaatti hinaaf nun dubbata kan. Eenyu seeraaf hinaafuudhaaf yoo ta'e namni naa wajjin dorgomuu hin danda'u. Seera eeguudhaaf seera akka ta'utti beekuudhaaf yoo ta'e eenyu ana kan jedhe sin keessa na bira dhaabachuu namni hin danda'u jedhe. Utuu inni lakkaa'ama ta'e kan hundumaa garuu akka waan gatii hin qabne ittiin lakkaa'e jedhe. Sababiin isaa qajeelummaatu kanaa hin argamu jedhe. Amma qajeelummaan koo kun isa seera eeguurra dhaabateetu hin taane isa amantiirra dhaabateedha. Amaneetan qajeelaa ta'een jedhe. Haaleluyyaa. Qajeelummaan kun immoo eessaa dhufa de? Waaqayyo biraatu dhufa. Yeroo dhufu immoo eessa ta'a? Amantiirra dhufee dhaabata. Amantiin nu keessa jiru taanaan lafa dhufeerra taa'uu dhaba. Lafa dhufeerra dhaabatu dhaba qajeelummaan. Kanaaf amantiin jiraachuutu irra jira. Yeroo amannutu qajeelummaan sun dhufa Waaqayyoon bira. Yeroo dhufu immoo amantiin nu keessa waan jiruufi qajeelummaan haasaan isaa amantiidhaa wajjin, jireenyi isaa amantiidhaa wajjin waan ta'eef dhufee amantiirra dhaabata jechuudha qajeelummaan. Dhufee amantiirra dhaabata. Roomee 1:17 irraa. Roomee 1:17 irraa. Akkeedha. Qajeelummaan Waaqayyoo namaaf kennu amantiirra hin dhaabbata. Gara amantiittis nama hin geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa jiraata. Qajeelummaan Waaqayyoo nuuf kenne amantiirra dhaabata jedhetu dubbatanis. Eessatti immoo geessadhe ammas gara amantiitti geessa. Amantiirra dhaabateetu gara amantiitti geessa. Kun immoo wangeela keessatti iyyuu mul'ateera. Erga jedhee booddee akkuma caafamee jirutti immoo namni amantiidhaan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'a. Inni amma justification jedhamu kuni isa jalqabaati jechuudha. Qajeelummaa isa jalqabaa jenna afaan Oromootiin. Tarii jecha kana caaluu yoo argattan hin beeku. Qajeelummaa isa jalqabaa. Qajeelummaa isa jalqabaa. Sanctification wanti jedhamu immoo qajeelummaan kun achumatti ga'e miti. Qixxee Kiristoos miti qajeelummaan ni jalqaba nu argannu sun. Namni qajeelummaatti guddataa deemuutu irra jira. Qajeelummaatti guddataa deemu. Hamma qixxee Kiristoositti guddachuun nurra jira sababa ta'eef maal godha gara sanctificationiitti dhaqee nu geessa jechuudha. Yerootti bultiittitu ilaalcha keenya geeddaraa, yaada keenya geeddaraa, jireenya keenya geeddaraa, qajeelummaan nu lakkaa'ameera. Haa ta'u iyyuu malee gara guutummaa sanaatti nu geessa. Qajeelummaa fiixaan ba'i. Qajeelummaa iddoo ga'e. Qajeelummaa guutuu jechuu dandeenya laata yaadan. Isa kana immoo Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa arganna. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa ka'eedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa. Nuyi karaa hafuura qulqulluu abdii qajeelotatti lakkaa'amu amantii keessaa eeggachaa jirra. Maal eeggachaa jirra? Maal eeggachaa jirra? Qajeeltotatti lakkaa'amu warra qajeeltootu jira. Warra toloota jedhamantu jira. Tolootatti dabalamuudhaaf deemaa jirra. Biyyattii ishee waaqarraa gadi buutu Yerusaalem sana keessa toloota duwwaatu achi keessa jiraata. Yeroo tokko fakkeenyaan dubbata ture
namoota waamichatti waamuun irra ture hundumaa waamani duraan dursa warra iddoon jalqabaa kennameef waamnaan namni tokko dhufuu dide. Sababa garaagaraa qabu turani. Inni tokko reefuun fuudhee misirroo koo dhiisee dhufuu hin danda'u. Inni tokko immoo qotiyyoo baay'eedhaan qonnaa qabaarraa jira kana bordeebii argachuu hin danda'u sababa ta'eef hojii cimaa kan dhiisee dhufuu hin danda'u. Sababa garaagaraa dhiyeeffatanii naan dhufeetti akka gootu gara karaatti bahitii warra naafa warra jaamaa warra duudaa warra iddoo kanaaf hin malle hundumaa fidii itti galchee. Manni koo garuu maaliin guutuu turre manni cidhaa koo namaan guutuu turre. Fidanii ma dhufanii walitti naqani. Xiqqeetu manni cidhaa namaan guuti. Abbaan cidichaa dhufeetu laala. Keessa deebii warra cidichatti waa nama tokko arge nama wayyaa cidhaan uffan. Yeroo waamamanii namoonni waaman suni kutaa tokko galanii nanna isaanii dhiqatanii wayyaa uffata cidhaa uffatanii walitti turre jira. Isinii galeera miti. Uffata cidhaa uffatanii achi taa'u malee uffata cidhaatuun uffatee iddoo sanatti galuu hin danda'amu. Namni tokko garuu akkuma dhufetti tol gale. Maal ijoollee kun eessaa ollite? Waamu waameera. Garuu uffatan geeddaran. Kana namicha kana baasaa dhaqaa gataa. Biyyicha keessa toloota duwwaatti gala. Ameen jedhaa akka. Toloota duwwaa. Namoota hin malleetti waame amanu warri malan Israa'el. Aneefisin warra mallee ormi hundumtuu warra mallee. Warra malleetti ol nu galche. Muka lafa onaa fideetu ejersatti kaa'ee jira. Isinii galeera? Mukichi muka ejersaati. Muki sun garuu muka hamaadha. Muka lafa onaa. Muka hamaa kana fideetu itti laxxafe itti kaa'e. Yeroo inni itti kaa'utu ija ejersaa godhachuutti ka'e mukichi haaleluyyaa. Isinii warri muka biyya fagoo fidee itti isin kaa'e of hin jijjiiranuu jedhamu caafi. Ameen. Iddoo dhuftanii beekuun keessan gaariidhaadha Phaawulos. Maatam dagattu iddoo dhuftanii muka iddoo biraati isinii ejersa isin godheedha. Kanaaf inni immoo ilaakkeen ejersi sun iyyuu warrumti dhalootaan ejersa ta'an iyyuu yeroo isaan abboomuu didanii muree gaseera. Isin immoo dhuftaniitti kaa'amtanii diduu isaaniitiin fayyitan isiniidha. Warruma jalqabaayyuu warrumatti dhalate iyyuu warruma lammii qabna mirga qabna jedhanii falmachuu danda'anu erga muree gate isiniif immoo isiniin iloof eeggadhaa. Kanaaf nu warra malleetutti lixe. Ameen ameen. Isani nurraa eegu caalaatti isaa fi guutuu nurra jira. Ameen. Wangeelaaf waamtanii koorina. Isinii galeera miti. Wangeelaaf waamtanii wangeela ulfinaaf wangeelaaf hojjechuudhaaf darabeen isin ga'e mana waaqayyoo keessa dhaabattanii faarfachuuf carraa argattanii mana waaqayyoo keessa dhaabattanii waa gochuuf milkoofamtanii wambarii mana waaqayyoo sirreessuuf carraa argattanii mana waaqayyoo qulleessuuf carraa argattanii of hin tuulina. Baate miti namni iddoo dhufee wallaala. Isinii galeera miti. Naannee qabamsee tokko tokkoon. Isinii galeera. Of hin jajinaadha Phaawulos. Kanaaf iddoon sun iddoo maalii jira? Iddoo tolootaati. Warra tolootaatti lakkaamuudhaaf immoo maal godhaa irra amantiidhaan eegaa irra ilaala achitti qajeelummaan nu lakkaamee irra warra kan biraaf dhalaa barreessa. Justification. Inni dhaarsu. Asitti immoo amma eeggataa irraa abdiidhaan jira warra maaliitti warra tolootaatti inni kun sanctification isa jedhamudha. Isa iddoo kee isa fiixaan bahe. Maqaan waaqayyoodha bara baraan galateeffamu. Qajeelummaatti guddanna nuyi. Ameen jedhaa kaa. Qajeelummaatti guddan keessa gad deebi'anii hojii jal'inaa hojjechuu waan salphinaati. Nuyi yeroo hundumaa qajeelummaa iddoo har'aatti argamuu noonaaf isinirraan barbaachisu malee qajeelummaa nu dabalaa deemu tolummaa nu dabalaa deemu jireenyi Kiristoosiin fakkaatu dabalaa deemuutu irra jira. Nu gad of deebisaa deemu inni nurraa mul'achaa deemuutu irra jira. Maqaan waaqayyoo galateeffamu. Isa fiixaan ba'ee yoo jenne gaariidha kun. Isa ja'affaa karaa amantiitu nagaan waaqayyo biraa namaaf kennama. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 1 keedhu. Kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taane justification gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqayyo biratti nagaa qabna. Kanaafis maaliin amantiidhaan erga maal taane qajeelota taane. Namni isin nameen beeku nama hojii isaanii yeroo baay'ee iddoo guddaatti kennanii isinitti himan akka waan hojiidhaan qajeelota ta'anii nama hojii isaanii iddoo guddaatti kennanii amma garuu amantiidhaan qajeelota erga taane waaqayyoon gooftaa keenya biraa maal qabnadha
nagaa qabna. Nagaan nan kennu jedhe gooftaa Yesuus. Nagaa isa biyyi lafaa kennu miti jedhe. Nagaa addaan kennaan jedhe. Nagaa dhabuun maaliini? Nagaan sun jira amantiidhaan fudhachuudha. Amantiidhaan. Nagaa Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos kenne sana. Kiristoos keessa taanaani nagaa duwwaa miti hangafa nagaa baattee deemtaati. Burqaa nagaa Yesuusiin baattee deemtaati. Kanaaf Yesuusiin baatanii nagaa dhabuun nu gaalan jiru. Maal gochuudha? Amantiidhumaanii of keessaa dhoosuudha nagaa sana. Haaleluyyaa. Nagaan kan keenya adda isa kan biyyi lafaa kennu iyyuu miti. Kellaa dhoomu balbala keetii iyyuu nagaa jettee waamtaadha macaafa qulqulluu. Nagaa. Nagaa akka nuyi qabaannu barbaada Waaqayyo. Gooftaa Yesuus balbala sana tumbaniin gaafa dhaqee gidduutti galee nagaan isiniif haa ta'u. Hamma camaniiru maaliif Yesuus tudhu? Maal goo nagaa? Maal hojjen nagaa? Maal jen nagaa? Tamitti baanii nama keessa deem nagaa. Hin qaanofne wanti waggaa sadiin bade. Maal taatanii? Nagaa qabaadhaa jedhe. Nagaan isiniif haa ta'u. Iddoo deemtanitti nagaan isiniif haa ta'u jedhaa. Ergaan nuu kenname ergaa nagaati. Manatti ol galtanitti nagaan isiniif haa ta'u jedhaa. Magaalaa seentanitti nagaan isiniif haa ta'u jedhaa. Nagaan siif haa ta'u yeroo walii jenoo bilbilaan akkuma waan salphaa isinitti fakkaata. Nagaa walii kenna ergaa keenyatu ergaa nagaati. Nagaan kun amantiidhaan hojjeta. Karaa amantiidhaatu nagaan kun jireenya keenya keessa dhufeetu buufata. Ayyaana sila jedhe sana ayyaanumti kun iyyuu guutummaatti kan inni dhufu kan nuyi fudhannu ayyaana kana karaa amantii akka ta'e cimsee dubbata. Fayyinni keenya kan inni dhufu karaa amantiiti. Wangeelaa Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irratti yoo ilaaltanii Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 22 irraa ka'eedha. Dhiifama Wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 22 Maatiyos 9:22 Yesuus immoo galagalee ishee argee jabaadhu intala koo amantiin kee si fayyiseera jedheen. Dubartittiinis si'uma sanatu fayyiteedha. Ilaa yoonii jette dubartittiin dhaqee shaashara wayyaa isaa duwwaa yoon tuqeette dhukkuba koo hundumaarraa nan fayyaatti. Waa'ee Yesuus gaafa dhageessee kaate waa'ee Yesuus dhageessee gaafuma dhageessutu ani dhaqee shaashara akkan ta'ee jetti misayyummoo seerri hin dhowwaa beeka. Seerri hin dhowwaa amma dhiiga sanatti fayyitutti nama iddoo namni jirutti argamuu hin dandeessu. Gabaa dhaquu hin dandeessu. Waldaa dhaquu hin dandeessu. Waan fedhe iddoon isheedhaa eeyyamamu hin jiru. Hamma gaafa fayyitutti dubartiin sun seera dhowwa. Amma garuu wanti haa ta'utti ani gaafa Yesuus magaalaa kana dhufe jedhanii dhaqeen shaashara wayyaa isaatti bu'aa nan fayyaatti. Dhaxxeetu hin dhufe Yesuus gaafa dhanii akka taatee dhaxxee karaa dudduubaa sayyuu shaashara wayyaa isaatti tutteedha sagaleen Waaqayyoo. Yeruma sana humni isa keessaa ba'eedha. Ishee keessa immoo humna darbeera. Gaafa humni keessa darbuutu maal ta'e lolaan dhiiga ishee dhaabbateera. Inni immoo galagalee eenyuun na tuqee haasaa baay'ee ture gidduu sana. Dhufteetu sodaataa hollataatu ana jetteedha. Intala koo amantiin kee si fayyiseera nagaadhaan naqeedhe. Gaafa inni kana dubbatutu ilaalaa sila dhiigi dhaabateera. Fayyinni ishee garuu hin mirkanaa'eef maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Amantiin kee maal si godheera si fayyiseera jedha. Fayyina keenya amantiidhaan fudhanna. Fayyinni nama hundumaaf kennameera. Amantiidhaan fudhachuutu nurra jira garuu. Ani wayyaa isaan tuqaati nama tuttee miti. Wayyaa isaan tuttaa hin fayyitaa jennee jajjabeessan miti. Inni galee aman hin fayyitaa namitti hin jiru hin jiru. Isee dhumatu amani mana ishee keessatti lallaba tokkotu hin dhageen oduu isaa dhageesse. Fayyisaa deemaa jira jennaan bakka kun naaf dhufee dhaqee wayyaa isaatti bu'aan nan fayyaatti. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Maatiyoosuma 9 lakkoofsa 29 kanarratti yoo ilaaltan immoo keedha. Kana booddee ija isaanii qabee egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'uu jedheen jaamota 2. Yaa gooftaa nu maari jedhaniin isaan immoo jaamaa 2 dhaqee nu maari jedhaniin. Yennaani kana gochuu akka hin danda'u hin amantuu jedhee gaaffii gaafate. Eeyyee hin amannaa jedhanii.
Isa booddee jaamaa sana lamaanii ija harka isaa fuudheetu ija isaanirra kaa'e jedha. Erga kaa'e booddee maal jedhee akka amantii keessanii isiniif haa ta'u jedheen fayyitaniittu hin jedhe. Amma gaa qophaa'in fayyitu hin jedhe. Amma gaa qophaa'in fayyitu hin jedhe. Inni amantuu akkam fayyisuu danda'u? Naman akkatti fayyisuu dandeessu. Egaa amma akka amantii keessanii isiniif haa ta'u jennaan yeruma sanatu jedha sagaleen Waaqayyoo iji isaanii baname jedha. Galanni isaa kan Waaqayyoo haa ta'u. Maarqos boqonnaa 10. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 52 irraa 52 irraa ka'eedha. Yesuus immoo karaa kee dhaqi amantiin kee si fayyiseera jedhe. Barximiyoos kun immoo yaa Yesuus ilma Daawit na maari jedhee gaafanni sagalee isaa ol kaasee iyyuu namoonni warri kaan calluma jedhi ittiin jedhan siif hin dhufne maalati immoo maal taate namicha kana rakkisin warra dura bu'uutu isayyuu warra dura bu'uutoota lama caafee qulqulluu. Inni garuu caalchisee iyyeera hin dhaabateef yeroo dhaabatu immoo jabaadhu ka'i jeeni battalumatti arraba namaa geeddaraa sila. Qilleensi Minisootaa keessa jiru maqaa gooftaa Yesuusiin battalatti hin geeddarama ameen. Qilleensi biyya kana hamaa baatee deema. Gooftaan itti dhufa gaaf tokko. Jabaadhu ka'i si waama jedhanii ameen. Namichi osila gatiin qabdu calluma si waama jedhanii si dhaabate jedhanii. Si dhaabate. Jennaanitu itti geessanii maal akkan si godhuu barbaadan agartuu koo naa deebisi jedhe. Ija isaa qaqqabateetu maal jedhaani amantiin kee si fayyiseera isaan immoo. Amantiin kee maal si godhee si fayyi amantiin keenya nu fayyisuu danda'a jiran namni kan inni fayyina foonii fudhatu amantiidhaani. Amantiidhaan fayyina foonii fudhatu. Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 19 irratti yoo laaltanii lamxoota 10 fagoo dhaabbataniidha sagaleen Waaqayyoodha fagoo dhaabbatanii yaa gooftaa nu qulleessi jedhaniidha. Sababiin isaa maaliif fagoo dhaabbatu namatti dhufanii dabalamuu hin danda'an sababa ta'eef seeratu isaan dhawu isaaniinis namatu seeratu isaan dhawu waan ta'eef namatti dabalamuu waan hin dandeenyeef fagoo dhaabbatanii sagalee isaa fuudhanii yaa Yesuus Yesuus fagoodhaa haasa'u hedduun carraa bira dhaabatanii jala dhaabatanii kadhachuu arganne nuyi haaleluyyaa. Iyyaniitu yaa Yesuus jedhaniin jennaan immoo nu qulleessi waan isin dinquu kutaa shaaxanii yoo dubbiftanii inni sagalee isaa ol fuudheen jedhu yoonna isaase waaqaaf lafa dhagaasa haaleluyyaa. Isinii galee nama 16,000 abbaa warra gaafa biddeen 5 fi qurxummii 2 sana. Warri kaan 16,000 warri kaan 20,000 agaruma sanatti yaadnanus maal nu rakkisa. Abbaa warraa 5,000 ta'uu isaa beenna yoo xinnaate jarreen kun abbaa warraa taanaan haadha manaa qabu isaan 10,000 ijoollee yoo itti daddaballee 15,000 ta'an tokko yoo laanneefu. Isinii galeera miti nama amma sana ispiikariidhaan haasa'e miti. Isinii galeera miti dhaabatee nama 16,000 dhageessisa. Yesuus jedhu jar inni sagalee isaa ol hin fuune. Akka jedhee dhaqaatii luboota of agarsiisaa jedhe. Dhaqaatii maal godhaa jedhee luboota of agarsiisaa. Akka jedhanii warri beektoonni macaafa qulqulluu Kiristoosii gatii dhiigaa hin baafne sababa ta'ee fi yeroo biyya lafaa kan dhufee seera jalatti tajaajilaa ture. Baay'ee fayyitaniitu sabatti dabalamaan jedhe dhaqaatii akkuma seera isaatti maal godhaa luba of agarsiisaa. Fayyitaniitu hin jenne amantiin keessan isin fayyiseera hin jenne sana taatan hin jenne dhaqaatii luba of agarsiisaa. Hin fayyine uumaan irree jechuu danda'u achi dhaabatanii hundumtuu fiiguutti gahan luboota of agarsiisu akka qullaan. Etuma fiiganiitu shatatatatat jennaan irraa bade. Wanta adaadiin tokko irraa dhangala'e nan fayyee inni tokko luba dhaqee of hin agarsiisan dura dhaqee hin galateeffadhaa jedhe. Haaleluyyaa. Isin galee dhaqee jechuudha sagaleen Waaqayyoo hin kufeedha. Amma fagoo dhaabatee naasa'u qullaa'eeraan jedhe luba of agarsiisu narra hin jiru jedhe. Isin galee miilla isaatti kufeetu yaa gooftaa koo galanni siif haa ta'u na qulleessite harkarraa kaa'ee jiru amantiin kee jedhe si fayyiseera jedhe. Warri sagalee jedheen isaan lubbuu of agarsiisutti fiigu isaan. Isin galee
namichi kuni Israa'eliyyuu miti. Amantiin keenya Waaqayyoof baay'ee barbaachisaa. Harka Waaqayyoo sochoosa firoota koo amantiin. Harka Waaqayyoodha kaasa amantiin. Gara dhumaa irratti amantiidhaan malee Waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye. Wanti nuyi ittiin Waaqayyoon surprise goonu jiru. Samaaf kadhata qabattee har'a hin jiru Waaqayyo. Isinii galee. In tajaajiltee har'a. Tajaajilli keenya hundumtuu gaariidha. Amma kana laattee har'a. Qabeenya kee amma kana laattee har'a. Wanti Waaqayyo itti gammadu lubbuun isaa kan dhangala'u yoo jiraate amantii. Hin dandeessaati gaafa nu jennu haalelluuyaa isa jaallata Waaqayyo. Hin dandeessaati kana gochuu waan ijaan hin argamne arginee lakkaa'u kana gochuu Waaqayyo hin dandeessaa gaafa nu jennu hin gammada Waaqayyo isatti. Abeel amantiidhaan aarsaa Waaqayyoof dhiyeesseedha. Waa'ee hoolaan sabeet hoolaa coomaa akkasii hoolaa kiiloo manaa kaasuun jedhu macaafi qulqulluun. Warra Hibrootaa irratti yeroo caafame Abeel amantiidhaan dhiyeesse. Qaayel sababii inni minaan dhiyeesseef miti. Qaayel amantii malee Waaqayyoof dhiyeesse. Hin fudhanne Waaqayyo. Minaan hin fudhatu hin fudhata macaafa qulqulluu seera Lewwotaatti yoo ilaaltanii kennaa minaan hin fudhata Waaqayyo. Garuu amantiin keessan jiru sababa ta'e maal na nyaadhaan kanaa jedhe Waaqayyo. Hin nyaataa Waaqayyo minaan, hin nyaataa Waaqayyo foon. Inni suni hoolaa duwwaatu hin taane amantiidhaan dhiyeesse yeroo sanatu fudhate Waaqayyo. Nohi jedha macaafa qulqulluun yeroo Waaqayyo dhufee biyya lafaa akeekkachiise bishaan badiisaa fideen dhaloota kana lafarraa balleessa gaafa inni jedhu hin na'e sodaate Waaqayyoon jedha. Kanaaf markaba tolchee amantiidhaan waggaa 120 guutuu utuu yaadan geeddarin jecha namootaatiin yaada namootaatiin haala garagaraatiin turuu isaatiin dheerina waggaa makanaatiin utuu haala geeddarinitu utuu waan itti waame sanan geeddarin waggaa 120 guutuu taa'ee markaba tokko hojjete Nohi. Amantiidhaan bokkaa roobsa Waaqayyo jedhe inni Waaqayyo jedhe kun dhugaadha jedheetu amane gaafa sagalee Waaqayyo dhaga'u kun dhugaadha keessa deebi'ee jabaadhu Nohi koon jenne Waaqayyo. Waggaa tokko booddee dhufee itti naasof waggaa 10 booddee dhufee itti naasof waggaa 20 booddee dhufee itti naasofni waan isin deeku waggaa 100 walii wajjin haasaanii waggaa 100 booddee 20 itti dabalee jabaadhu hin jenne dhufee Waaqayyo. Namichi numa eega Waaqayyo. Inuma eega Waaqayyo. Bara hamaa akkasii keessatu eega Waaqayyo. Bara namni qaruma Waaqayyoon dhaga'uu hin dinne keessatu dhaloota kana Waaqayyo lafarraa balleessa jedheetu taa'ee markaba hojjeta amantiidhaan. Kanaafitu amantiidhaan biyya lafaatti farachiiseedha. Tu nama qajeelaa tokko dhabeeratee Waaqayyoon godhu. Nama argate garuu nama tokkoon argadhe. Tu waldaan kun nuu guutee kan nuti tola. Nama tokkoon argadheedha Waaqayyo. Haalelluuyaa. Na argateennaan isin argateennaan hin quufa Waaqayyo. Nama tokko wajjin biyya lafaa guutummaa gaggalagalcha Waaqayyo. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Abrahaam garatti deemutu hin beekin amantiidhaan baheedha amantiidhaan. Eessa naqa deetuun gaafateen haalli biyya sanaatti deetuun gaafateen jireenyi isaatti maalan nyaadha maalan dhugachi maatii amma kana guutuu eessan kaa gara nama 1,000 fudhatee deeme Abrahaam hojjettoota isaa duwwaa. Amma kana eessatti naqa etuun jedhin. Isinii galee fudhateetu dhaqe. Yeroo dhaqu amantiidhaanitu jedha namichi biroota barreessu kun attama akka isaa mul'ate hin beekon amantiidhaan dunkaana keessa taa'edha. Dunkaana keessa taa'uun amantiidhaan edaa. Namichi fooqii ijaaruu hin danda'an bara sana. Sababiin isaa macaafa qulqulluun Abrahaam badhaadhaa akka ta'e dubbata. Mana akkamii ijaaruu danda'u anoo keessummaadhaa maali jedhe. Anoo keessummaadhaan nan deemu biyya lafaatti yoom akka hin deemu hin beeku maalan godhaa mana ijaara amantiidhaan eessa ta'a dunkaana keessa ta'a amantiidhaan fooqii ijaaruu danda'u dunkaana keessa ta'a haalelluuyaa amantiin kun isin itti agalu amantiidhaan dunkaana keessa ta'a Saaraanii amantiidhaanitu mucaa akka deessu amantiin sun humna kenneef jedhe amantiidhaan. Yeroo dhanni ishee du'e keessatti hin amante Waaqayyoon yeroo amantutu gadameessi haaraan gaxxamamuuf itti ga'e haalelluuyaa. Hin amante.
Amantiidhaan keessa deemee biyya laalas ijoollee isaatii Abrahaam. Biyya kana ijoollee keetiin kennannaan mucaa tokkoon qabaatanii Waaqayyo akka urjii Waaqa ijoollee koo baay'isaa akka cirracha galaanaa godhaa lafan keessa deemee fi ilaala dheetu gara kaabaarran bahee gara kibbaarran bahee gara ba'a biiftuurran bahee gara lixa biiftuurra bahee gara arfaniin deemee chikaalas akkalee fi sokki lafa safare. Asirra mana daawuntaawuniidhaa kaasee noorziirra masheen bal'attu saawuziirra masheen bal'attu istiirra masheen bal'attu wastiirra masheen bal'attu safaree kaa'e. Kanaaf Iyyaasuudha dhufee safaran guunnetii jedheen. Iyyaasuudha waan ta'eef kannaan. Chikaalla Biraama feera iddoo sana tuun ga'e. Inni dulloomte maalatoo tuun lafan qabatini. Amantiidhaan ijoolleen koo asitti galu jedheetu tokko hin ta'in. Namni waggaa 90 ga'e. Namni waggaa 99 ga'e. Ijoolleen koo maqaa geeddaratee an abbaa ijoollee baay'een jedhama. Eewu maqaan kee abbaa ijoollee baay'eeti. Jaarsatti maraatteetti. Sichi ijoolleen daadhee yaadaadhaan ni kaan saayinsiin. Kun sichi mucaan godhe Saaraarraa maqaan kee Saaraay haadha ijoollee baay'ee haadha saba hundumaa saba akka cirrachaan argaa jira saba akka biiftuun saba akka urjii Waaqaan ilaalaa jira. Abeet amantiin nama tola qoma nama dhiibsisa amantiin maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waldaan makaa dhaabna jennee gada nama waldaa 853 irraa dhufan dura dhaabannee waldaan makaa dhaabna. Haleluuyaa. Harki rukuttaan itti hafaatu dhiyeesse ture presentation sana wajjin dhaabadhanii harki rukuttaan gaafanniyyuu nama biraati rukutaa dhuse rukutuutti keene. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Waaqayyo guddaadha jarana. Ni galee Waaqayyo guddaadha. Waan guddaa tokkoniif itti afaan namoota gurguddaa wajjin teenyaa haasofne ergasiillee wal yaadachiifne inni nama gurguddaa wajjin isin teessisa waggaa kanatti raawwate aabbee waliin jenne. Amma isinitti himu amantii keessa nu rakkisu gaafa hin raawwatuun isinitti hima. Garuu piroojeektii guddaa isa biyya irratti qopheessinee dhufne haalelooyaa. Galanni isaa kan Waaqayyoodha haa ta'u. Waaqayyo akka nuyi amannu barbaada. Ibroota keessa isa jiru dubbiseen cufaa. Ibroota boqonnaa 10. Ibroota boqonnaa 10. Lakkoofsa 19 kaasee hamma 25 isa yeroo dubbiseen isumaan Waaqayyoon kadhannee raawwadha. Akka jedha. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo hundumaa caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaan nuuf bane. Lubicha guddicha isa Waaqayyoo isa manni Waaqayyoo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warra yaanni garaa isaanii hamminatti qulleeffame dhagna isaaniis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taane kottaa garaa guutuu amantii guutuudhaanis Waaqayyotti ni yaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee qabamna. Jaalala argisiisuudhaa fi waan gaarii hojjechuutis kottaa tuttuqnee yaada waliin kakaafna. Akka jarreen tokkotti amala ta'etti nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka adeemu hin argitu. Kanaafis ittuma caalchifnee waliin jajjabeessinaa jedha. Egaa jedha yaa obboloota koo dhiiga Yesuus Kiristoosin iddoo hundumaa caalaa qulqulluu ta'e sanatti galleerra jedha. Ala dhaabannee waaqessina miti nu Waaqayyoon. Israa'eloonni hin arganne kana waggaatti hangafa lubaatu si'a tokko duwwaatti ol galannu. Innuu nagaa dhaamee maatii isaatti. Haadha manaa isaatiin egaa yoon deebi'uu baadhe daraa ijoollee kana dheettime. Tanaazazee miilla isaatti finyoon hidhame. Namitti yoo achitti duute wanti inni ittiin kafanamu bidiruun hundumtuu qophaa'e seenaa dhaamee nagaa dhaamee tollidha. Waan salphaatti tolli ta'u miti iddoon sun. Yoo inni du'e gototanii gabbaasuu duwwaadha. Namni mul'innaan dhumuudha waan ta'eef. Inni waggaatti si'a tokko duwwaa. Namni tokko ittiin Israa'el keessaa ol lixa iddoo san. Innuusa lafarraa. Nuyi garuu iddoo hundumaa caalaa qulqulluu ta'etti hangafi lubaa keenya. Inni Waaqayyo mana isaa irratti amaneetti kenne maqaan isaa Yesuus kan jedhamu nu fuudhee iddoo qulqullootaa keessa lixe. Haleluuyaa. Achi keessa galle nuyi. Erga achi keessa galtanii dhagaa. Erga achi keessa galtanii
luba haaraa sana erga qabaanne inni immoo golgaa sana hureetoodha karaa haaraa keessaan nu baaseedha. Golgattii hureetoo karaa haaraa nu baasee karichi immoo bara baraan jiraata jedhe. Karichi immoo bara baraan jiraata. Namichi luba ta'e kun immoo bara baraan mana Waaqayyoo irratti amanama amaneetti kenne mana isaa akka luboota Israa'el miti kun. Akka Aroon miti kun. Aroon amanama hodhabee kaa godhee rukute Waaqayyo gaaf tokko. Hiikoo kunis akkasii miti. Luba bara baraan amanama. Hallelujah. Itti kenne erga jedhee booddee kanaafis jedha nu warri yaadi keenya hammeenyatti maal ta'e qulleeffame jedha akka qulleeffame jira. Nu eenyu jettanii warra yaadni garaa isaanii hammeenyatti qulleeffame. Isa kana gaa wangeela. Anna keenya kana immoo bishaan qulqulluudhaan dhiqanne jedha. Anna keenya kana immoo maal goone bishaan qulqulluudhaan dhiqanne kottaa jedha maal goonedha abdii keenya beessifna jedha. Abdii qabna abdii keenya beessifna. Amantii guutuudhaan immoo jedha. Laalaagaa san dubbachuu barbaadu. Amantii attamiitiin amantii guutuudhaan eessa danna teessoo Waaqayyoo dura dhaabbannaa jedha. Teessoo Waaqayyootti dhiyaannaa maaliin amantii guutuudhaan namni baay'een ikkoon nyaatan bara kan ganama namni nyaata guyyaa namni nyaata galgala namni nyaata amantii guutuudhaan jedha. Danda'uu Waaqayyootti namnamane inni galee hin dandeessaati jedhanii guddina Waaqayyoo beekanii humna Waaqayyoo beekanii aangoo Waaqayyoo beekanii teessoo isaatti namoota dhiyaatan barbaada. Erga teessoo isaa dhodhanne immoo abdii keenya beessifna jedha. Kaaduwaa miti kottaa immoo hojii gaariidhaa fi xuxxunnee wal kakaafna jedha. Aabbee hojii gaarii hojjettee taataadha maal hojjette meenatti kadhatteettaa namootatti wangeela himteettaa iyyeessollaa keetii attam goote maal jette waa'ee hiyyeessaa maal jette waa'ee hidhamtootaa maal jette waa'ee warra dhukkubsatanii hojii gaariidhaaf wal kakaasaa jedha. Kay hojii gaarii hojjedhu waliin jala wal dammaqsaa walitti bubu'aa callumattanii laabbooftanii hin taa'inaa jedha sagaleen Waaqayyoo. Akka nama hojii hin qabneetti taa'am kiristiyaani jedhan. Sinii galee nama biliyoona 5tu jiraam namni hin fayyine biyya lafaarra. Akka namni hundumtuu jireenya bara baraatti galeetti taa'arraam nuyi. Kana hundumtuu fayyeetti mootummaan Waaqayyoo namaan akka guuteetti manni Waaqayyoo namaan akka guuteetti taa'aa jirra. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha yaada walii kakaasaa tuttuqaati jedha sagaleen Waaqayyoodha. Wal kakaasaa jedha akka warra tokkotti immoo amala ta'e walitti qabamuu dhiisuutu amala ta'e warra tokko. Edaasuusii namatti ta'a wantichi. Isinitti nufi jedhan. Akkasiin godhinaa maal godha walitti qabamaa yoom sanbata guddaan gaa yoom obboloota koo argaa yoom mana Waaqayyoo dhaqa yoom nannee waaqessina yoom harka keenya nannee gara Waaqayyootti ol kaafna yoom argama Waaqayyoo keessa nannee galla yoom dubbii Waaqayyoo dhageenya jedhaati. Isaaf immoo wal kakaasaa jedha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Amantiitti qabamnee akka jiraannu amantii darbee dubbatu immoo akka nuyi keenyu barbaada. Amantii darbee dubbatu amantiin Abeelii amammaatti dubbataa jira jedha sagaleen Waaqayyoo. Waan sin dinqu macaafa Ibrootaa sana boqonnaa 11 keessa dhaxxanii yoo ilaaltanii Ibroota 11 lakkoofsa 89 irra waa'ee Musee kaaseetu waa'ee galaana diimaarraa akka nama lafa gogaa ceeniitti amantiidhaan jedha. Akkam godhanii akka nama lafa gogaarra ce'uutti amantiidhaan galaana sanarra deemanii ce'an lafa gogaarra deemanii ce'anii jedha. Amantiidhaan bishaan asiin dhaabataa asiin amantiidhaan. Warri Gibxi immoo dhufanii jedha. Isaanis deemuu iyyaalanii jedha. Namni tokko iyyaalachuudha amantii. Amantiin iyyaalamu ameen. Hin amanama amantiin. Iyyaalanii mee irra deemuu hin dandeenyuuni kottume iyyaalaadhaan iyyaalanii achuma jalatti amanee sagaleen iyyaalamu amantiin maal ta'a? Hin amanama Waaqayyo nama namoota amantii barbaada Waaqayyo bara kana hojii wajjin hojjechuu barbaada barri dhumaa irraa cufamaa irra balbala raaraa kanaaf maal barbaada namoota amantiidhaan ka'anii harka Waaqayyoo kaasan barbaada Waaqayyo. Galataa garaa keessa itti dabalee dhiyeessa galataa garaa keessa itti dabalee dhiyeessa faarfannaa garaa keessa itti dabalee dhiyeessa faarfannaa garaa keessa.